بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورّي قرتيغا نو داوچا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسنين جنة أرانتنا سغنتا دنيا تيكو تكا قبني يعني تجرى يرو مدرا تكا بلبلا نانا ومن خيني قوتي جرو ummanni suni masgiida illee gartee akka sharaa irratti godhatanii keessatti salaatanii ijoolleen bakka tana jirtu tuni waa quraanatti haajamtii jennee viidiyoo tokko gadhiiseen ture. San irratti gaa warri rabbiin isaaniif laaffise gargaarsa jedhanii maallaqa nutti erganii jiranii. Har'aan tana sheekha keenya imaama masgiida bulbulaadha. Masgiida tokkummaa jechuudha. Masgiida tokkummaadha. Bulbulaa Abbaa Shaamee isaa wajjin jirra. Sagantaa tana wajjin gaggeessina jennee obboleessa keenya Abdurrahmaanis kun viidiyoon isaa irratti hin dhaabbanne malee achi jira. Sagantaa tana bifa ifa taheen waan isin gamana ergitan isinii ibsineeti akkasitti gara ijoolleedhaatti achi tarkaanfannaa hubachi geenyees waan kanniinus isin agarsiifnaa jechuudha. Qilleensa irratti gaa sagantaa kana yeroo gadhiifne obboleettiin teenya takka maqaan isiillee hin beekan hanga ammaatti Suudi Arabiyaa achitti ijoollee dalagattu 5,000 narratti ergitee qarshii Itoophiyaa qarshii 5,000 narratti ergitee quraanaan ijoollee sanii naabitaadhaa nageessaafi jette kunoo as keessa jira jechuudha. Obboleettiin teenya takkaas biyya Ameerikaati doolaara 50 qarshii 4,975 ergite keessatti tasuma keessa jira. Ammaasis uummanni keenya jechuun gaadarasoonni keenya faan fi namni biraatis akka isaan itti walirraa fuudhanii qarshii 58,200 erganii jechuudha. Irratti walumaa gala maallaqni nuti arganne 68,175 jechuudha. 68,175 maashaa Allah namni arjoome jechuudha. Warri Ameerikaa jiraatan uummanni keenya akkasitti 58,200 walirraa bu'anii erganii walii gala gaa 68,175 arganne sanirraa kalee waan isaan barbaachisu haaneeti binnee jechuudha. Namni biraatis kitaaba kana kan isin argitan kana kitaaba kana qaa'idaa Bagdaadiyyaa alifaa fi juuza ammaatiif keessaa qaba. Firii 60 obboleessa keenya Abdurrahmaan kanatti kannaa jeeni itti kannanii ana karaa diree dhawaatiin gakkute amma kun namni sun alarraahi nama as jiru naageessi ga'ee namni sun akkasitti amaanaa nu biraan ga'ee jira. Kanaas fuuneeti arraan tana geggeessinaa jechuudha. Uummata biraan geenya akkuma gaa dubbanne quraana qaa'imaa firii 12 binne qaa'imaa jechuun manguddoo takkaatu jira ta quraana feetu uummata keenya san keessa kitaaba gurguddaa kun feenya nyaataa qabu kana quraana guddaa firii 12 ni feena jedhanii akkasitti isaaniif binne firiin tokkichi isaa qarshii 600 ta'a. 12,700 ta'a. Akkuma san qaa'idaa nuuraaniyyaa firii 70 binne Bagdaadiyyaan namni gartee nutti fide kunis as waan jiru firii 70 2,240 ta'a. Qaa'idaa hogguu jennu kun nuuraaniyyaan isii tana abbaa 70 binne kun kaartoona keessa jira 2,240 ta'a. Akkuma san quraanaa kun bareedaa isaa quraana bareedaa ijoolleedhaaf illee gartee jabaadha maashaa Allah. Firiin wanni isaati meeqa binne firii 30 binne tokkichaan isaa 200 fi qarshii 60 waliigalli isaa firii 30 qarshii 7,800 ta'a. Akkuma san gaa wanni quraana ta'e wanni gartee quraanaa fi qaa'idaa nuuraaniyyaa Bagdaadiyyaan keessa jirtu kun as jirti. Wanni nuti binne nuuraaniyyaa qaa'imaa quraana 30 kajuuza 30 kun isa kana waliigala wanni nuti binne qarshii 17,240 binne jechuudha. Maallaqni obboleettiin teenya ergite doolaara 50 asuma keessa dhume mucayyoon teenya ta'uma 5 ergite maqaa isiin beeku Suudi Arabiyaa irraa
asuma keessatti kumni shananis dhume warri kuma shantamii saddeet ergees quraanni isiniifis asuma keessa jira 17,000 fi waliigala 240 binnee jechuudha. Jahaatamman namni nutti ergees kun waas jira. Waan biraa waan nuti goone ummanni keenya sun miskiinni rabbiin gaa bakka fedhe nama dhaabaa as qubsiise kun itti haajaman jennee kunoo soolaara habbaa lama bitte. Garsiise Abdurrahmaan lama nasii. Soolaara tokko kana tokkos kana jechuudha. Soolaarri kuni tokkichaa isaa qarshii 1,750 firii lamaan 3,000 fi 500 binne jechuudha. Abbaa lamaan akkuma san seelana firii 16 binne. Maaliif bakki sun akkuma isin garsiifne afata feesisaa eega maallanni harkamedha. Maashaa Allah rabbi barakaa isinii hambisu sheekni keenya du'aa isinii godha. Firii 16 binne tokkichaa isaa 680 binne waliigalli isaa qarshii 10,000 fi 880 jechuudha. Akkuma san gaa sharaadhaatu jira fidi sharaa sana. Sharaa tokko guddaa gubbaarra rooba haa ta'u abbana haa ta'u alli gartee haa ta'u sharaa kana binnee bal'aadha inni firma tokko binnee yeroo san sharaa guddaa bal'aadha tokkichaa isaa kana qarshii 9,000 fi 200 binnee akkasitti gaa makiinaadhaan fuunee galfinne jechuudha. Seelanni hajannu kunoo kan gamana sisimee seelana kan qaban jiru Abdurrahmaan. Seelana kan asin asii jala kaameraan haa argu. Kaameraan kun haa argu goona nama qofaa miti. Asma isa kana jechuudha. Isa kana hidhaadha jira madaabaraa keessa seelana kana poolis kunoo kana cinaa jiru kana seelanni 16 kana quraannis gaa akkuma jennetti kaartoona guddaadha as keessa jira. Yoo rabbi jehugaa ichidha innee isin agarsiifna gaddiinee jechuudha as keessa jira. Kanaafuu inshaallah waliigala wanti nuti baafne qarshii 40,000 fi 1,900 fi 20 jechuu makiinaa irra feenanillee bakka fagoodhaa qarshii 1,100 finne waliigala 40,000 takkaa fi 900 fi 20 finne jechuudha. Kan irraa nu hafe qarshii 26,000 fi 255 irraa nu hafe. San irratti nuti wanni yaada kannannee ijoolleen tun kitaabaa sobbuu hirreef barsiisa feeti, ustaaza feeti. Nama isaan kana duraanuu barsiisuutu jira. Ustaaza nama 3 tokko ji'a 3 akka barsiisan nutis sheekni keenyaas imaamni gartee biyya tana keessatti naannawa kanaa nuti qabnu imaamni guddaan kan gartee masgiida tokkummaa harkaa qabu sheekha keenya Sheekh Yaasiinii inninis ni jira. To'annaa sheeknii fi ana ijoolleen biraattis ni jiranii wajjumaan to'annaa goone ustaazan uummata kana keessa jiru. Namni sodoon tokko ijoollee tana jala bu'anii akka quraana kana barsiisan jennee yaadne nuti lafa keenye 2,200 waan ji'a 4 yookaan ji'a 3 akka isaan kanaaf gartee goone sheekha keenya bira taasisu hogguu isaan ji'atti 2,200 akka fudhatan goone akkuma gartee namni biraa mindaa isaa fudhatutti hogguu ji'a tokko guute kannameefi hogguu ji'a tokko guutes kannameefi waan isa tashji'a godhu jechuudha. Hawwii itti hannu ijoollee tana jajjabeessee barsiisuuf quraanni isin gamna ergitan kun akka lafatti hin hafne akka gartee niyyaadhaan illee barsiisu waan isa jajjabeessu goonaafi jennee waan hafee afatallee idaanaa jennee jirra. Amma gaafati sagantaan waa'ee waan isin ergitanii amma bakki mana amma nuti keessa jiru bakki itti meeshaa buufanne tun kana fakkaataa kana guuchidhanii viidiyoo hanga rabbi nu laaffise isin waraabne isin ergina. Amma sheekni keenya du'aa'ii isin haa godhu. Du'aa'ii isin haa godhu. Isin hundaa'u amma isin obboleettii teenya waan mana dhibe rabbiin irraa heewu jette Saudi Arabiyaa irraa maqaa isii hin beeku takuma shan ergite san du'aa'ii sheekni keenya haa godhuufi obboleettii teenya ta Ameerikaa jirtu isiidhaas gartee mee du'aa'ii naa godhaa mucayyoo takkaaf du'aa'ii naa godhaa jettee gartee yaadaan muraada isii akka guutuu rabbiin isii guutu sheekni keenya du'aa'ii haa godhuufi
ومن خين يوركما أو شنتمي في سد دبنا بكتك إرجيز وليرا وبورة إساني سدوا شيء نعبدوا فيه ولوانا أمين جنة نهردها إسنين جنة عبد الرحمن أسيق جمسي كذا جيدا نماي تعالي نماي أصبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب مراد إساني يا رب قوتي. يا رب مراد إساني يا رب قوتي. يا رب مراد كم بكما لا لساني تقال الرابع أنا ملايين يا رب بكبوتي. يا رب وامبه أنا بكبوتي. يا رب ملايين يا رب بكبوسي. يا رب افتح لهم بركات من السماء والأرض. يا رب بركات الجبسم يا رب ونيف. يا رب وان كنا تنكر صدقة جارية ونيف. يا رب صدقة جارية ونيف. الجمال ربي نجار رحمة سر حجرات ويلمنا ما هو قادو إيه. واسدي ملي وهم دين الراجع التجار. تقف فان كانوا التجار وخلا صدقة جارية. صدقة جارية يجوا صدقة دي يمتطلع ربي بكيساني هابوس. وان كان هذا وياك أمات تقرتي سببا إنسان لفك أبني مسجد خلق أبني تديم في يا رب قولي. يا رب صدقة جارية يا رب قولي. يا رب بوليتي تانية السعودية يرتز مراد يا رب قول. تبي يا لا أمريكا يرتز يا رب مراد يا رب قول. يا رب دائما في جول ليس لي مراد ساني يا رب قولي. يا رب يا الله المان يصير لي خيسيت يا رب قول. المان قاري صالح يا رب قولي. المان صالح يسيب ودل سيادة يا رب قولي. يا رب ما تخيلنا هنا من دماغه يا رب فتنة دنيا الرئيسان أول. يا رب فتنة زمان الرئيسان أول. يا رب لما قال ربي ساني آتي آخرة دلقت يا رب قول. يا رب لما قال ست لي هات يا رب قول. دلقا ساني يا رب تقبل منها. يا رب يا الله مرقى خيتين الرافوني. قدسي في أكجارا كان قل أجت سنت يا رب أكجارا قولي. يا رب صدق سامي يا رب الرافون. قولي سامي يا رب كبني سامي كبني حلال يا رب قول. قلبي سامي يا رب إيمانا قوت. يا رب صداته اللي خنيف. يا رب صداته خنيف. قلبي سامي إيمانا يا رب قوت. خيشة سامي اللي كبني يا رب قوت. ما لك خيشة سامي حلال يا رب قوت. فرصة سامي يا رب قوت. رزقي قرتي إجن كمن تميلا كمن تاركة تقولون وجد تسي يا رب خنيف. تبينا صصو تبينا تيسي يا رب خنيف. يا رب ما لك فتنة سالف في دومي ما لك خير يا رب خنيف. ما لك بركة قبل يا رب خنيف. رزق انت لساني عثمان بن عفان يا رب قل. عبد الرحمن بن عوف يا رب قل. تصدق أن ساني هذا وياك أماتي سام بود وقف ساني ديمت يا رب قل. ورا أوقافني فتي ديم يا رب قل. ورا مسجد خب التجاري برادم يا رب قل. يا رب مكا سامي يا رب الفول. إثبرت درجة سامي يا رب قلبيس. يا رب ما تخيل هندا يا رب ملكيس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله. جزاك الله خير شيخنا يا رب سن رجالته إن شاء الله وانا فيها جولين قرآن نبيل ركوب دعاء سني بيوتي إسنيس آمين يا وكجتني يرو إتشدينه ولدي دبنا فيديو بلا سني رجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.